Yoyyaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Shinnigaa Broadcasting Service oduu gaggabaabuu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa ani Rahmat Siraaji. Wallagga Bahaatti haleellaa fiinxaaleeyyiin Amaaraa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiraniin qabeenyi hedduun barbadaa fi namni hedduun ajjeefamaa jira. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaalee adda addaa irraa humnoota hidhataniin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifaman rakkoo keessa jiraachuu himu. Godinichatti sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni 100,000 fi 28,000 caalan qe'ee isaanirraa buqqa'uu bulchiinsi godinichaa beeksisee jira. Jiraataan aanaa diggaa akka jedhetti fiinxaaleeyyiin Amaaraa fi sochii bilisummaa uummata gumuz waliin ta'uun qe'ee keenya barbadeessuun miidhaa hamaaf nu saaxilan jechuun dubbata. Mana keenya keessaa nu ari'anii qabeenya keenya hundaa guban horii keenyas fudhatan kunoo harka qullaa bakkeerra jira jedha jiraataan kun. Jiraattonni aanichaa biroonis haleellaa hidhattoonni kunneen jiraattota irratti bananiin manneen jireenyaa dabalatee oomishni isaanii hedduun barbadaa'uu himu. Jiraattonni aanaa guutoo giddaa ganda luugoos haleellaa fiinxaaleeyyiin Amaaraa hidhatan isaan irratti bananiin qe'ee fi qabeenya isaanii barbadaa'uun rakkataa akka jiran dubbatu. Manneen jireenyaa, mana dhuunfaa fi waajjiraalee mootummaa, manneen baaburaa fi nyaata otoo hin hafin hunduu daaraa ta'ee jira jedhu. Onkololeessa 10/2021 irraa eegaluun godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa irra deddeebiin haleellaa gaggeessaa jiraniin rakkoo hamaa lubbuu namaa fi qabeenya namaa irraa gahaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Yeroo diinni Oromiyaa bittinneessuuf waliigaletti waa'ee Oromiyaa callisuun gumaa goototaa lafatti gatuudha jedhe Aartist Taaddalaa Gammachuu. Aartist Taaddalaa Gammachuu aartii Oromoo keessatti hojii kanaan dura hojjeteen jaalatamummaa guddaa horatee jira. Sirba mata dureen isaa bara baraan jedhu amajjii 2022 baaseen Oromoo fi Oromiyaa akkasumas gootota ishee kaasuun faarsee jira. Sirbi kun Oromiyaadhaaf nuti dhaloonni kun jirra osoo nuti jirru hin shoonoftu bara baraan ergaa jedhu jaalala Oromiyaaf qabnu kan itti ibseedha jedha. Yeroo kanatti waa'ee Oromiyaa weeddisuun maaliif akka filate yoo himus yoo Oromiyaan jiraatte Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a. Ani garuu qooda Oromummaa kiyyaa bahuun qaba jedhee sirbe jedha. Oromiyaan akka seera biyyattiitti naannoo jedhamtee waamamtullee Oromiyaan anaaf biyyadha jedha Taaddalaa Gammachuun. Seera ittiin bulmaata biyyattii qabdurratti naannoo jedhamee kaa'ame malee anaaf Oromiyaan biyya. Miidiyaa adda addaa irratti halkanii fi guyyaa murna hedduutu akka Oromiyaan diigamtuuf hamuummataa jira. Diinaa fi murna hedduutu kana barbaada jedha. Gareen jibba Oromiyaa qabu diigamuu Oromiyaa irratti walii galanii jiru kan jedhu wallisaan kun amma kan itti jiran akkaataa itti diigan irratti jedha. Yeroo kun hundi ta'u teenyee ilaaluu qabna jedhee hin yaadu. Gaafa si balleessan yookaan si ajjeessan albee sana natti kenni gaafa siin jedhu albee ittiin si ajjeessan akka kaastee kennitutti kana ofirratti ilaaluun kunis cubbuudha jedha. Gaafa kun ta'u callisnee haqa ilmaan Oromoo hedduu dhiiga isaanii itti lolaasanii lafee isaanii cabsanii gootonnii fi ilmaan qaqqaaliin itti wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha jechuunis dubbata. Sirba qeenxee tibba kana baasee fi Oromiyaa fi gootota ishee faarsu kanarratti gootonni maqaa hin dhahamne jiru jechuun namoonni tokko tokko komatanii jiru. Sirba qeenxee tibba kana baasee fi Oromiyaa fi gootota ishee faarsu kanarratti gootonni maqaan hin dhahamne jiru jechuun namoonni tokko tokko komatanii jiru. Yaani namoota akkas jedhanii komatanii haminna qaba jedhee hin yaadu jedha artistiin kun. Namoota gootni naannoo akkasii hin kaane jedhanii ani kana cubbutti hin fudhadhu. Ilmaan isaanii qeequu danda'u. Anis sirreessuudhaaf waadaa galeefin jira. Sirreessinees jira. Ta'us immoo ani gaafan Taaddasaa Birruu kaasu Waaqoo Guutuun keessatti arga. Gaafan Nadhii kaasu gootota Oromoo biroo isa keessatti arga. Gootni kutaan hin jiru. Hunduu gootota Oromiyaati jedha. Ani ilma naannoo fi gandatti amanu osoo hin taane ilma Oromiyaati kan jedhu artistiin kun gootni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota ta'uu hubachuu qabna jedhee jira. Waldaan Kiristaana Araara Waaqayyoo addunyaa ayyaana dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara kanaa sababeeffachuun harka qalleeyyii 200 ta'aniif deeggarsa midhaan nyaataa taasise.
Waldaan Kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa hojiiwwan amantaa fi hafuuraa biratti namoota harka qalleeyyii ta'aniif sababa haleellaa finxaaleeyyii Amaaraan qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqaaniif akkasumas kanneen balaa hongeetiin saaxilamaniif deeggarsa garaagaraa taasisaa turuun isaanii yaadatama. Guyyaa kaleessaa Abajjii 2022 waldichi ayyaana dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara 2022 sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii magaalaa Naqqamtee kutaa bulchiinsa bakka Anniisaa Qaaseetti argaman 200 ta'aniif tokkoon isaanii deeggarsa midhaan nyaataa qarshii 100 fi 26,000 fi 200 bitanii kan deeggaran ta'uu abbaan mul'ataa fi hundeessaan waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa Raajii Masarat Taayyee himan. Gooftaa Yesuus Kiristoos gargaarsa ilmaan namootaatiif akkuma taasisaa ture gargaarsi amma isiniif taasifamu kunis rakkina keessaa kan isin baasu ta'uu baatus yeroo ayyaana ollaa fi harka namaa akka hin ilaallee fi akkasumas hojii babal'iinsa wangeela mootummaa Waaqayyoo hojjetaa jiru kan kaayyeeffateeras jedha. Abbaan mul'ataa fi hundeessaan waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa Raajii Masarat Taayyee. Kooriyaan kaabaa bara kana 2022 yeroo jalqabaaf misaa'ila saffisa fageenya dheeraa imalu furgaasisuu miidiyaan biyyattii hime. Miidiyaan mootummaa biyyattii KCNA misaa'ilichi saffisaa fi fageenya kaameraa osoo hin ce'in qixa sirrii ta'een kiiloomeetira 700 irratti mannisa rukutee jira jedhe. Misaa'illi saffisaa fi fageenya dheeraa furguggeeffamuu Kooriyaa kaabaatti wayita shaakalamu kun kan lammaffaadha. Gosa misaa'ilii kana misaa'ilota fageenya dheeraa hawaa keessa turan kaan irraa kan adda isa taasisu salphatti diinaan hordofamee to'atamuu dhabuu isaati. Shaakalli misaa'ilii kun erga bulchaan biyyattii Kim Jong-un damee humna ittisaa dagaagsuuf waadaa galanii guyyoota muraasa booda raawwate. Misaa'iliin Kooriyaan kaabaa amma furgaastee jalqaba qondaalota handaaraa galaana Jaappaaniin barame boodarra warri Kooriyaa kibbaa adda baasan. Misaa'ilonni saffisaa fi fageenya dheeraa imalan ol ka'iinsa kanneen biroo itti furguggeeffaman irraa xiqqoo gadi siquun fageenya isaan itti imalan dachaa 5 kan furguggeeffamanidha. Misaa'ilonni gosa kanaa sa'aatiitti kiiloomeetira 6,200 garagaaraa imalu. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture qophiilee shinii gaafa waliin turtii gaarii.